Ashama harka fuuni akkam jirtu hundumti keessan. Kun qophii daldalaa torbaniin Dooyi Miidiyaa irratti isiniif darbudha. Ani Kennaadha. Dooyi Miidiyaan akkuma beekamu namoota hojii daldalaa garaagaraa irra jiranii fi kaka'umsa hojii hunda keenyatti horuu danda'an qabateetu isiniif dhiyaata. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Garuu wanti isin dagachuu hin qabne. YouTube keenya subscribe, like, comment fi share godhaa. Lamin Siisay jedhama. Broadcasteraa fi barreessaa idil addunyaa irratti beekamedha. Kan inni dhalate biyya Biritishitti maatii isaa Itoophiyaa irraa yeroo ta'u yeroo ji'a lamaa ture kan inni guddifachaadhaaf dhaabbata daa'immanii yookiin dhaabbata kunuunsa daa'immaniif kan inni kenname. Lamin yeroo waggaa 12ffaasaa barreeffama asoosaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti hirmaata. Kunis kan inni ta'uu danda'eef kitaabota walaloo fi kitaabota hafuuraa baay'ee dubbisuudhaan of fooyyessuu gatii danda'eefidha. Bara 1986 kaampaanii Commonwealth jedhamu keessatti literature hojiiwwan wal qabate hojjechuu jalqabe. Achitti ture kitaaba isaa jalqabaa Tender Fingers in Clenched First jedhu kan inni barreesse. Achi booddee garuu guutummaa guutuutti yeroo isaa kan inni balleessu kitaabota barreessuu irratti ture. Saniin booddeedha kitaaboti kanneen akka Applause, Listener, Gold from Stone kanneen jedhan kan isaan dhufan. Marree barreeffamoota isaa kanneen keessatti baay'ee namoota baay'ee booji'eera. Garuu kitaabanni ittiin beekamu My Name is Why kan jedhuun ture. My Name is Why kan inni xiyyeeffatu waa'ee abdii, xiyyeeffannaa fi of ibsuu irratti ture. Bu'aa ba'iin jireenyaa kan isa hin dhaabne lamin addunyaa kana kan inni hubadhe kitaabotaan dubbiseenidha jedheetudha kan inni amanu. Kitaabota hedduu barreessuu isaarraa kan ka'es giddugala kitaabotaa magaalota akka Manchester, Finfinnee fi Londonitti qaba. Dabalataanis Yuunivarsiitii Huddersfield Manchester irraati Dooktara kabajaa fudhateera. Yeroo boqonnaa isaatis immoo hojiiwwan chaaritii garaagaraa ni hojjeta.